warra keenya wajjin hin jiraanne. Kanaaf obbolaa kiyya baay'ee isaanii tolchee hin beeku. Akkamitti bultii dhaabdan waa'ee ijoollee keessanii waa'ee maatii haasofnu? Yeroon Itoophiyaa Standards hojjedhu sana waan garii research gochuun qaba. Research gochuu fi saayinsii faakaltii waa ilaaluu dhaqeetan achitti wal agarre. Sana booda achumatti wal bartan? Wal barree maatiidhumaan beeku. Deddeebinee wal dudubbifnu jaalalli nu qabee akkasitti. Ijoollee sadii wajjin turtan? Ijoolleen keessan amma ala jiru? Lama Kaanadaa jiru, takka Minneapolis jirti biyya Ameerikaanii. Tole, mee silee wambadeen ta'eenaan jettanii mee jireenyi sun akkamitti maaltu sin sochoosee naan garasattan? Jechuun waa'een Oromoo kuni yoo namatti dhagahame numasitti dhagahama ture. Akkaataatti guddanne, akkaataatti nu barsiisan. Amma fakkeenyaaf barsiisaa afaan Amaaraan kufa yeroo hundumaa. Isa daayirektarrii mana barnootaa sanaa gaaf tokko namicha afaan Amaaraa na barsiisu waamee, gurbaan kun sabjektii ka hafe hundatti gaarii hojjeta. Akkamitti kana duwwaa kufaa jedhee gaafata. Namichi inni afaan Amaaraa nu barsiisu sun hin aaree dhufee nutti bookkisee. Aariima sanaan kaatanii? Macaaftuu lamii anaa ala jiru jalqabamee cufamee anaa biyya Ameerikaanii barnoota irra jiru. Sunis waa lafa kaa'eera. Sanarraa kaanee mootummaa kana hin jibbina. Mootummaa Jaanhoy. Sababa jibbinuuf baay'ee qabna. Anaa kifilii 9 baratu kudeetaan Mangistuu Nuwaayisuun faan carraaqame. Waan kana baay'ee haasoftaniittu isin kana dura jireenyuma keessan keessa haga tokko jedhee dhuman kaase malee dhimma kana baay'ee rarraasuuf miti. Yeroo sana isin Baaroo Tumsaa fa'aa wajjin hiriyaa turtanii Jeneraal Taaddasaa Birruu immoo daayirektara keenya tureettan. Mee seenaa sanatti haasofsiisaa waa'ee akkamitti wal bartanii hiriyyummaan keessan hagam ture? Jeneraal Taaddasaan yeroo sana gizootii wannoo jiran Galamsoo. Achi jirani malee quunnamtii kallattiidhaan hin qabu. Baaroo wajjin garuu biirootuma tokko hojjenna ture. Itoophiyaa Standards sana keessa inni waan faarmasii irratti hojjetaa, waan keemikaalaa irratti hojjedhaa. Hojii hin qabnu. Hojiin mootummaa suni damoozuma sii kennuufi malee hojiin hin jiru. Isa duraa waajjiruma sanatti wal bartanii Baaroo? Lakki. Yeroo an yuunivarsiitii seenu inni waggaa dhumaa jira fixuudhaaf. Achumatti wal bartu, yuunivarsiitii wal beektu turtan? Wal beekna. Yeroon biyya Ameerikaanii itti deebi'us wal agarra. Darbinee wal agarra turre. Fedhii an poolitikaadhaaf qabu na keessatti arge dafee. Nama hubatu Baaroon kun. Achumaan amala isaanii kaafne. Nama hubatu. Nami kamuu, nami hundi wama tokko fayyada ka jedhu amana. Nama tuffatu tokkollee hin qabu. Nami kamuu qooda hinuma qabaata ka jedhu irraa ka'a yeroo hundumaa. Dandeettiin isaanii guddaan nama adda baafachuudha. Nami kun kanaaf fayyada, nami kun amala akkasii qaba jedhee akkuma amala isaatti garuu hojii hojjechiisa. Akkuma dandeettii isaattiif amala isaatti.
Nami hundi qabsoo kanaaf bu'aa buusa ka jedhu amana. Ilkaan keessan fayyaa keessanii, ilkaan keessan kunuunfachuun ammoo dirqama keessanii. Dr. Nasis Speciality Dental Clinic. Klinika keenyatti ilkaan dhibame wal'aanamee miidhagina gonfata yoo jennu, waardiyyaa fayyaa ilkaan keessanii ta'uu keenya isiniif mirkaneessaa. Tajaajilli keenya danuudha. Muraasni isaanii garuu ilkaan namtolchee implant, zirkooniyaa seeraamik, imax, venerii fi dencharii dabalatee ilkaan dhiquu fi addeessuu yookaan bilichiingiin haalaan kennamu. Wal'aansi hidda ilkaanii fi guutuu ilkaan jajallatee margee bireesii fi invizilingiin sirreessuu, baqaqsanii wal'aanuu xixiqqaa tajaajilli dijitaal X-ray fi wal'aansi foolii afaanii badaa akkasumas wal'aansa ilkaan daa'immaniif klinik keenya filatamaadha. Meeshaaleen keenya ammayyaa'oo tajaajilli keenya qulqulluu. Dhaabbileef tajaajila liqaa ni qabna. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee Bulbulaa bakka marfata 93 jedhamu. Dr. Nasis Speciality Dental Clinic. Namatti tola. Egaa qabsoo wajjin jalqabdanii sana booda haalli ture akkami? Akkamitti adda baatanii? Adda ka baane gaafa inni wareegame achiin ture. Eessatti mee ifa? Harargee Harammayaa baadiyyaa keessa. Waraana irratti? Baadiyyaa Harammayaa. Ganaman dhufee ganama wal agarree guyyaa haasaa oollee galgala sana wareegamee jechuudha. Waraanuma mootummaa dargiitiin? Lakki. Nama miseensuma keenyatu xiqqoo qalbiin tuqamee dhukaasa nu lachuutu banee isa madeessee aan harkaan bahee akka ta'ettu inni galgala gaafasii du'e. Isin sana booda? Harammayaa irraa Jibuutii dhaqe. Namoota biraa wajjin Jibuutii miillaan dhaqnee waggaa tokkuma akkam akka baqataatti achi jiraadhee achirraa Sudaan deemnee Sudaan ka deemnee karaa dhihaa qabsoo hidhannoo jalqabuufi karaa dhuma bahaa duwwaan gahaa ta'uu dide. Kanaafuu karaa dhihaas itti daballe wayya ka jedhuun Sudaan geenye Sudaan seenee gaafa torbanii daangaarra hin jiran. Daangaa Sudaanii, daangaa Oromiyaa kana bifa garagaraatiin qorannee waggaa tokko mokkam qorannee hammasitti immoo namoota Shaabiyaa biratti leenjifannee namoota sanaa wajjin 81tti qabsoon hidhannoo karaa dhihaa jalqabee jechuudha. Sa'a osoo jirruutu dargiin garagaluu keessa yaada garagaraatu ka'uu jalqabee yaada sana keessaa tokko chaartariidha. Chaartariin fudhatamuun akka nuti mootummaa ce'umsaa seennu nu godhe. Mootummaa ce'umsaa seennee garuu kana keessa jijjiirama gurguddaatu ta'e. Gaafa Afrikaatti biyyi haaraan tokko hin dhalatee Eritiriyaa ka jedhamu, biyyi duraan ture tokko immoo hin faca'ee Somaaliyaa ka jedhamu, sadarkaa addunyaatti immoo lolli qabbanaawaan hin xumurame. Tole, yeroo mootummaa ce'umsaa sana heera biyya kanaa tolchuu keessatti gahee qabdu turtan jedhan. Heera irraa maa tokkollee qooda hin qabnu. Chaartariidha. Tole. Chaartarii irratti hundaa'ee higga mangistiin amma jiru kun. Tole. Isa tolchuu keessatti qooda hin qabdan. Nagaasootu qaba sana. Tole, egaa sana booda jireenyi baqaa akkam ture? Baqattanii alatti turtani? Jireenyi baqaa fokkisaadha. Biyya kana fakkaatu eessayyuu hin jiru. Asuma naannoo kana yoo gammoojjii Oromiyaa irraa gammoojjii yoo buute abidda. Karaa feeteenu
abbootiin keenya biyya bareedaadha nu dhaalchisan. Akkatti qabannu wal dhaalleetu nuti wajjin rakkataa jira malee biyya bareedaadha biyyi kun. Kanarraa akka baqataatti Jibuutii fa'aa dhaquun, Somaaliyaa dhaquun, biyya Ameerikaanii, Kaanadaa, Noorwee dhaquun mataansaa fokkisaadha. Yeroo achi turtan maal hojjeta turtan sagantaadhuma abaa'oo kanatti warraaqsa gaggeessuun ala? Ani hooggana abaa'oo wajjin waliin dhabe daddaffiidhaan. Mootummaa ce'umsaa keessaa baanee osoo hin turin biyyatti galee gaafa xayyaara tikeeta bitadhee xayyaara irra osoo hin jiruu hooggana keessaa na baasan. Garuu hojii dhaabaa waan na kennameen man hojjedha. Inni itti fufee akka kanatti deemuu hin qabnu. Istiraatejii keenya keessa deebinee ilaaluu qabna. Ka jedhu kana waraqaa gaggabaabaa sitti kennaa hooggana hafetti. Kitaaba 3 kanan barreesse sun falammiidhuma ABO wajjiniiti. Falammii sanarraa ka'eetani. Dura kitaaba isa duraa irratti federeeshinuma kana dimokiraatessuu irratti hojjennu ka jedhu hojjennaa fudhadha. Kitaabni lammaffaan waara hiree murteeffannaa. Hiree murteeffannaa kana yoo keessa deebinee ilaallee hiikaa bal'aa qabaachuu danda'a ka jedhu isarraa akkasitti sunis falammiidhuman hooggana ABO wajjin qaburraa madde. Dhumarratti kitaabni sadaffaan waa'ee nagaa eeguutii. Nagaa eeguun gaafa Afrikaa biyyuma tolchuudhaan waliggala ka jedhu irraa ka'eetan akkaataa itti kun hojjetamu immoo yoo waa keessaa argan jedheetani hoogganni. Tole egaa seenaan kun bal'aadha. Seenaan isin qabsoo keessatti dabarsa kun dheeraadha. Keessa waan isin gammachiisu waan isin dallansiisus dhibee hin beeku jedhee yaada. Waan isin dallansiisarraa kaanee isa gammachiistaa dhufnu. Wanti baay'ee na gaddisiise hammarraattis gaabbu istiraatejii qabsoo kana jijjiiruu dadhabu sun baay'ee na gaddisiise har'as. Maaliif carraa gurguddaatu dhufee dabre sababa nuti sanan godhiniif sun baay'ee na gaddisiise jechuudha. Kana gammachiise baay'eetu jiraachuu mala yaadadhu amma garuu. Guyyaa keessan maal dabarsu ispoortii hojjettu moo? Kitaaban dubbisa irra guddaa. Kitaaba dubbisuu kanan aadeffadhe bara Hadaamaa ture sana mana barnootaa Baabil Akaademii jedhamu sanattin aadaa kana hore. Hamma har'aatti na wajjin jira. Yeroo hiiku, yeroon dabbaramu hin jiru. Yoo kitaabi tokko dhume kabiraatan immoo jalqaba. Akkasittiin jireenya kiyya geggeessaa jechuudha. Kanarraa ala immoo Oromoo waanuma Oromoo kana gangalchaa amma dandeenyu. Waan dandeenyu gumaachaa jireenya kee dabarsuuf irratti hojjechaa jira. Bu'aa ba'ii hedduu dabarsaniitu. Waan isin dhaloota kanaaf dhaamtan, waan dabarseerraa, waan keessa darbeerraa dhaloonni kun kana baruu qaba. Kana yoo akkasuuf godhee karaa daandii yoo akkasuuf godhe daandii akkasirra deemuu qaba jettanii dhaloota kanaaf ergaa isin dabarsan maali? Waan uummataa yaadu. Uummati Oromoo kun uummata guddaadha.
walakkeessa Itoophiyaa qubatee jira. Ollaan isaas baay'eedha. Kanaaf yoo tokkummaan isaa tikfamee qabsaa'e malee eessattuu bahuu hin danda'u. Kanammoo dhaloonni nu booda dhufaa jiru kun ba'aa guddaadha irratti kufee kana jabaatanii bakkaan akka ga'aniin dhaamaaf. Tole, gara bara dargaggummaa keessanitti isin deebisa. Dargaggummaa keessan amma yeroo isin qabu sirriitti fayyadameera jettu isin. Akka jaarsaan ture ijoollummaadhumarraa. Akka dargaggeessaa utaalee sirbee hin goone sana qabbanaadhuman ture jechuu dandeessa. Ijoolleen keessan amma muuxannoo kan sirraa fudhatan jiru. Ijoollee nan hore malee hin guddifne. Kanaaf hamman isaan influence godhe xiqqoodha. Kanaaf eega isaan gurguddataniin arge ijoollee kana. Gaaffii koo gara dhumaattan fidaa jira. Isin akka hooggansaattis, akka miseensa dhaabaattis, akka waraanaattis yeroo baay'ee irratti waan Oromoo kana baay'inaan namoota figar ta'an, namoota fuuldura jiran, namoota jireenya isaaniitti dabarse keessaa warra tokko. Yeroo kana keessa immoo hiriyoonni keessan baay'ee wajjin turtan isin biraa harca'anii isin har'a umuriin jirtu. Waan sana akkamitti yaadattu? Jechuun kuni waan ulfaataadha. Hedduun isaanii qabsoo irratti kufan, qabsoo irratti wareegaman. Warra ani kabaju hedduu jaalladhu. Namoota ani kabaju akka Baaroo Tumsaa, akka Magarsaa Barii, Muhee Abdoo. Warri kun maqaa isaanii lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Jiraachuu nama jibbisiisa akka tokkotti. Garuu waan isaan irratti wareegaman sana